Yooyaa ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaati. Kan biyya jirtanii kan biyya alaa jirtanii Rabbiin si waliin haa ta'u bobbaasee nagaan sinaa galchu gufuu sinaa lagu isiniin jechaati. Kanatti aansee waan natti dhaga'ame yookaan waan deemaa jiru waan rakkoo nurra geerra waa xiqqoo dubbachuu barbaadanis maalinni ijoollee Saawud Arabiyaatti ammas hidhaan dararaan kan duraanitirra hedduu takka cimee jira jechuudha. Isarraa immoo hundi keenya yoo haga beeknu haga dandeenyu sagalee ta'uufin waan dandeenyu bira dhaabbachuun dirqama nutti ta'a. Dirqama lammummaa, dirqama oromummaa, dirqama namummaa jechuudha. Isinii galee hundi keenya kanarratti waan biraa waan tokko sheer gochuu yookaan waan tokko as baanee wal arrabsuu osoo hin taane karaa kanaan wal bira dhaabbachuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Kanaafuu hundi keessan haga dandeechan bira akka dhaabbattan abdii isinirraa qaba. Waan qabdaniin feesbuukaanis yuutubaanis warri sagalee gurguddaa qabdanii warri dhageettii gurguddaa qabdan hundi keessanuu kanarratti hojjechuun gaafa akkuma kana duraasan gaafa dhumanii gaafa boba'anii gaafa akkasanitti reeffi isaanii awwaalchi isaanii gara dadhabe kana gadi baanee iyyuurra amma oroo isaan lubbuu isaaniitiin jiran kanan bira dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Namoonni Saawud Arabiyaa ta'ee bakkuma hundumattuuyyuu kan hidhamee jiruuf akka sagalee taatan abdii guddaan isinirraa qaba. Isinirraafillee anis immoo haga dandeetti kiyyaa haga beekumsa kiyyaa haga narraa eegamu tokko dubbachuu barbaada. Anis tokkoffaa gama tokko nani akka yaadutti badii nuti hin qabnaa laata amma ta'e tokko kan jedhu na yaada. Ijoolleen keenya kan gaafa biyyaa baanu karoora godhannee biyyaa baanee gaafa as geenye immoo karoora san dagannus dhiirarraas shamarran irraas akka yaada kiyyaatitti waan jiru natti fakkaata. Waan argaa jirurraas hundumti keenyayyuu badii qabna. Badii sanirraa immoo waan rakkoo nurra gaati jiru kanarraa barachuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Isinii galee irra caalan Saawud Arabiyaatti kan hidhamaatii jiran yookaan kan dararamaati jiran sababa alkoolitiin sababa waan hin taane walitti qabamtanii dalagaati jirtanii gaafa biyyaa baanu gaafa biyyaa baatanii gaafa bahaarii meeqa ceetanii dhuftanii dalagattanii dalagaa dafqateessaniin buluufi malee haraama biyya namaatti hojjechuufi miti yaa ilmaan Oromoo. Yaa saba koo yaa lammii koo yaa obbolaan koo gochaan akkanaa kun yooma qabamtanuu yooma waan san irratti akkanatti qabamtanuyyuu rakkinni isinitti jabaatti malee isiniif hin laaffattu. Isinii galee yoo bootaan biraati kan bakka hojii ofiitii qabamee fi kan bakka akkasii bakka isin jirtan kanaa qabamaati jiru qixxee isin hin laalan. Yoo namni tokko badii hojjete hundumtuu kan dafqa isaatiin bulee kan hojii isaa hojjetatee isin wajjin badaatii jira. Yaa nama gaafa biyyaa baatu kaayyoo godhattee gaafa biyya namaa geechi kaayyoo kee dagattee waan akkanaa kana dalagaatii jirtu. Isinii galee walitti isin qabanii ani waan isin hojjettan hin beeku. Bishaan kana dhugi. Bishaan dhugi jennaan hin dhugu jettan nama 3-4 dhugi jennaan hin dhugu. Silaasiin too hojjetee maaliif dhuguu didda gaarii miti gameessa miti. Isiniin jedhee akkasiin poolisiin Saawud Arabiyaa akkasitti isin gaafata. Isinii galee waan sin dalagdanii mana keessatti qopheessitan waan sin meeshaa san keessatti naqxan hin beekamu. Garuutuyyuu namni 10 namni 20 namni 50 yoo waan sana hojjete hundumtuyyuu rakkataan hiyyeessi kan dafqee maatii isaa obbolaan isaa hundumaa gargaaru si wajjin rakkachaatee jira. Yaa rabbii keenya maaluma akka nu agarsiistu hin beeku. Mee gochaa akkanaa kanarraa dhiisa. Isinumaa isinitti iyyaatii turan isinitti himaatii turan hin dhageechan. Osoo isin shiishaa akka sana xuuxaa jirtan osoo isin akka kana ta'aatii jirtu akka sanitti isin qabaatee jiran akkamitti isinii laaffata akkamitti isinii laaffisan namnis kana laaleetu isinitti cakkan hundumtuu kana laaleetu isinitti cakkan osoo bakka hojii keessaniitti qabamtanii akka sanitti isinitti hin jabaattu bara hundumtuu. Ta'ee immoo eegaa qabamtan eegaa poolisii isinitti dhufee isin qabuudha kee qabama. Fooqirra baatanii fooqirraa lafa dhooftanii cabxaniitis duutaniitis reeffi keessan hidhamtanis reeffi keessan saneessanu. Sanii galee
Eegaa isinitti dhufee poolisiin isinitti dhufee isin qabuu dhufee qabama. Fooqirra baate fooqirraa nu taaltee hin cabin. Ijji keessa hin badin, harki keessa hin naaffatin, miilli keessa hin naaffatin. Kuni cabeedhanii si bira darbanii hin dhiisan. Ati madoofteedhanii si bira darbanii cabuma isaa fuudhanii mana hidhaatti si darbaatii jiran. Eegaa sitti dhufanii harka kee kennadhuutoo hidhan. Yoo galte biyya keetti galte. Asitti soo duute akka kanatti bobeechee duute. Biyyatti soo duute numa duute. Biyya keetti soo duute namni firri kee warri kee si awwaallata. Nama lamaan nama sadiin boolloo taakku takkittiitti awwaallamaati oolurra biyya keetti galtee biyya keetiin awwaallamuu si wayya. Itti goraatoo hin baasin hoggaa banaa ta'e ndawum keessa baatoo gala. Waan akka kanatti Saawud Arabiyaa waan akka kanatti sin dhiistu miti kanaan booda. Waanuma deematii jiru jechuudha. Akka kanatti mana caccabsan akka kanatti sin dhiisan. Sinin dhiisan karaa baafataniiru waatu duuba jira malee tan akka bara kanaa hin jiru gongu hin agarre illee. Hojii sin godhatan gongu hojii sin godhatan. Baqattoota keenya baqattoota Itoophiyaa jedhame hojii isin godhatanii isinitti ka'anii jiran. Qaama kee fayyaadhaan, ija kee fayyaadhaan, harka kee fayyaadhaan biyya keetitti galtee biyya keetitti hoduutee soo rakkattee sii wayya. Yoo immoo isinii danda'ame warri isinii danda'ame of eeggattanii jiraatan of eeggadhaa jiraadha. Bakka tokkotti nama 100 nama 50 taatanii sabamtanii hin taa'ina. Achi teechanii shiishaan xuuxina. Achi teechanii jimaa hin qabu. Araba jimaa qabamuun agarree isumuma too barsiise malee. Shiishaallee hoo xuuxanu malee arabni jimaa hin qamaatu. Araqeen dhudhu, maxaxxiin dhudhu isintuu barsiise. Waan addaa hojjetan biyya namaatti akkamitti jaalatamtu. Yoonkan immoo warra akkasiisa isin keessatti hojjetu sanirraa dheeffitanii hoos jiraattanoo. Walitti qabamtanii hundi keessan akka kanatti dhumaatii jirtan. Osoo suni kan hidhaa jiru hidhaadhaan galin ganaa alaatti dabalamaatii jira. Rakkinni ittuma dabalamaa jira malee irraa qannasaatiin jiru. Kanaafuu warri fala dandeechan falatti godhaa. Yaa obbolaan koo of eegaa. Achi taanee achi keessaa boon gaafa achi geechee achi keessa iyyite namni sii dhaga'u hin jiru. Hundumtuu gaaf lama gaaf sadi sirraa dubbatee si dhiisa. Situ achi keessatti ismee muuluu waggaa guutuu ji'a 6 ji'a 7 waggaa 2 waggaa 3 achi keessatti of toraa jira malee namni gaaf lama gaaf sadi si iyyee jechumaa si dhiisa. Kanarraa immoo dirqama isin of eeguun. Rakkannee biyyaa baane hojjetannee biyyaa baane malee biyya namaa itti akka kanatti waan hin taane dalaguuf miti kan biyyaa bahe hundumtuu dhiiras ta'e dubartiis ta'e jechuudha. Garuutu immoo gaaf lama nutti tole waan sana ni dagan. Biyyittiin sun aga biyya ormaa taate sana hin irraaffanne. Akkuma biyya keetii sitti fakkaata. Biyyi keenya koo biyyi keetuu rakkina. Biyyi keetuu gizee malee gadi baatee gizee malee ol deebi'uu hin dandeechu amma. Unkaan biyya namaati miti. Kanaafuu waan kanarraa of eegaa isiniin jedha. Ammas warri dhageetti qabdan sagalee ta'aa fi waan akkanaata agarree isaan kana wajjin qabaman jettanii irratti hin dhiisinaa. Please warri sagalee gurguddaa qabdan maddii dhaabbadhaa. Isaan osoo akkana godhanuu qabamanii isaan akkanatti qabamanii osoo kana godhanuu qabamanii jedhamee namoonni karaa kanaanis maqaa isaan balleessatii jirtan irraa bu'a. Isaanis dogongoranis immoo waan fedhes ta'u immoo dhiiga keenya lammii keenya irratti ilaaluu hin qabnu waan hin taane maqaa balleessuu hin qabdan. Yaa balleessaniitis qabaman. Yaa tolchaniitis qabaman. Yaa rakkatanis immoo yaa maal taanis immoo keenyuma waan ta'eef. Boruuf iftaan hundi keessa baatee bo'uun keenyaaf waan ta'eef har'a akka namni isaan hin gargaarre akka mootummaan isaan hin dhageenye as deebitee isaantu akkana godhee isaantu biyya namaatti akkana godhee mana amnatanii asirra baatanii wacina. Rakkina isaanii duwwaa dubbadha. Yoo dandeechan immoo lafatti gorsa. Malee gaafa isaan rakkina seenanii as baatanii akka namni isaan maddiin dhaabbanne waan hin taane hin jedhinaani. Yoo dhuma namaa waan irraa argattan hin qabdan. Gaafa dhuma san immoo as baatee iyyuun keenya fu'atillee.
Siigalee tokkoon biyya namaa kana keessa kan obboleessa dhabe, kan obboleettii dhabe, kan gaaddinyaa dhabe, kan nama ollaasaa dhabe, nama wajjin barate, kan namni wal beeku dhibbatti jira. Kan hidhaallee jiru akkasumatti jira. Kanaafuu hundi keessanuu waliif mirmadhaa, waan hin taane maqaa walii hin balleessinaa. Kan isaan balleessaniin isin immoo deebitanii akka namni isaan hin gargaarre hin hojjetinaa. Namni akka isaan gargaaru godha, lafatti gorsaa. Gaafa isaan rakkatan immoo rakkina san keessatti ilaalina, isaan akkana godhe hin jedhinaani. Hunduma keenya iyyuu rakkinni nurra ga'uu danda'a waan ta'eef. Manaa baaneet biyyaa baanee biyya namaa jirra malee akkatti deebinu rabbitu harkaa qaba. Kanan dagatinaa hundi keessan. Rabbi akkatti nu deebisu isatu harkaa qaba. Halkan tokkichaayyuu isatu harkaa qaba. Hundi keenya ni rakkanna. Garuu rakkina keessatti immoo wallaaluu hin qabnu. Waan hin taane maqaa wal balleessuu hin qabnu. Lafatti wal gorfachuun dirqama keenya. Gaafa rakkinni irra ga'e immoo rakkina isarra geessaniif maddii dhaabbachuun dirqama keenya. Haga beekuma keenya waan dandeenyu jechuudha. Kanaafuu please warri isaantu akkana godhee qabamee isaani badiin isaanii mootummaan Saawudii Arabiyaa waan balleessinee isaan akkana godhaniiti maalii godhaniiti jettanii as baatanii hiitanii dhugaa baay'ee tokko nama afarsiisa. Lammii keetitti hin duulin, obbolaa keetirratti hin duulin, obboleessa keetirratti hin duulin, balleessuu baasanis isumatu siif boruuf iftaan si maddii dhaabbata siif illee obboleessa. Homaa sii godhuu hin danda'ani. Lammiin ormaa lammii ormaati. Biyyi ormaa biyya ormaati. Kanaafuu isaan balleessaniif isin immoo rakkina san keessatti akka dhuman hin taasisina. Waan isaan balleessan dhoskaa fi rakkina kana keessa haa ba'an. Waan barbaadan irratti haa qabaman, shiisha irratti haa qabani, haraqee irratti haa qabaman. Waan barbaadan irratti haa qabaman, garuu erga qabamanii rakkatan kan immoo rakkina keessa haa ba'an. Ani dhaamsi kiyya kan hundumti keessanuu kanarratti hojjedha. Malee badii isaanii isaan kana godhan jettanii badii isaanii asirratti baatanii hin saaxilan bileessi. Haga beekuma kiyya kanuma irraa dubbachuu barbaada. Naaf galatooma hundi keessanuu sagalee ta'aa fi maddii dhaabbadhaa rakkina keessa haa ba'anii maatii isaaniitti haa galanii biyya ofiitti rakkatanii haa jiraatanii biyya ofiitti haa du'anii. Biyya keenyatti du'uun hin wayya malee biyya kanatti duunee qabirii dhaabnee namni biyya kanatti du'ee awwaalamuun jechuun nama jiraata awwaalame malee nama du'ee awwaalame miti. Kanaafuu biyyuma keenyatti galleetu biyyuma keenyatti du'uun wayya hundi keenya iyyuu akka yaada kootiitti jechuudha. Kanaafuu bakka rakkinaatitti si haa dhukkubu. Lammiin kee hoggaa rakkate si haa dhukkubu hundumti kee madaa keessaa sitti haa ta'u. Zimmetee ilaaltee bira dabartee inni akkana godhee qabame maal ishiin akkana gooteeti ishiidha badiishi hin jedhin badiishi asirratti baatee saaxiluu hin dhaqin. Ni balleessaa ni dogongoraa ilmi namaa intalli namaa ni balleessiti ni dogongorti. Garuutuyyuu immoo dogongorus tolchus immoo isaanuma obboleessi keenya isaanuma obboleeyyan keenya rakkina keessatti laaluun qabu. Kanaafuu hundi keessan sagalee ta'aa fi maddii dhaabbadhaa rakkina kana keessa haa ba'anii hundi keessan jechuudha. Kanarratti hojjedhaa. Badii isaanii san as baatanii akka mootummaan beeku akka qaamni isaan gargaaru akka isaan hin gargaarre akka itti cakkanu hin godhinaa. Badii isaanii gonguma asirratti hin baasina. Isaantu akkas godhe isaantu akkana godhe hin jedhinaani. Kana dhaamsisanii dhaamuu hundumti keessanuu sagalee ta'aa fi isiniin jedha. Naaf galatooma warri viidiyoo kiyya agartanii share godhaa subscribe naaf godhaa nama dhaabbadhaa isiniin jedha. Hundi keenya iyyuu haga dandeenyu nama rakkatee obbolaan keenya lammii keenya maddii dhaabbachuu qabnan isiniin jedha. Naaf galatooma turtii gaarii.